Shama Oromoota kiyya nagaa keessanii akkasii nagaa taatan abdii guddaan qabaatanii nagaa gootti galanni rabbi tokkichaaf ta'u har'a piraankii ajaa'ibaadhaan deebi'een jira jechuudha. Nama tokkoon piraankii gochuu yaade innis namoota baay'een keessanii beektanii booniidha jechuudha. Boonii nama baay'ee piraankii godha. Ani immoo maaf inni mucaa kana piraankii godhu jedhee yaadeen prankiin ta'an ta'uu isa jedhu hundumti keenya iyyuu ni ilaalla jechuudha. Isaan dura garuu namootni maatii kanaaf haadha taatan yoo jiraatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jira. Video keenya kan waan saasin qaqqabuu fi mallattoon bilaa sana cukaasaa isin jira. Video kana jalqabuun dura garuu like gochuudhaan jalqaban amma pranki boolitti isin dabarraa bilbila kaasuu dhiisuu isin danda'a. Yoo nuti keenya wal faana laata. Hello. Oh. Adaalte. Sirra kuno. Booni lamidi. Eenyudha? Ani Abdiin jedhama. Abdiin jedhama. Biiroo Aadaa fi Turizimii irraa bilbila. Biiroo Aadaa fi Turizimii? Eeyyee. Biiroo Aadaa fi Turizimii eessa? Godina Wallagga Lixaa. Ishee. Diraamaa tokko ijoollee hojjechuu barbaadanii turanii. Diraamicha keessatti akkasii hirmaachuu si gaafachuu barbaade. Diraamaa akkamiiti? Diraamicha yoo fedha diraamaa hojjechuu qabaate diraamaa bareedaa akteerota babbareedaa hojjechuu barbaadanii. Jechuun lookeeshinii ibsin irratti waraabdan eessa faadha jechuudha? Jechuun koo alaltuu najjoo deemnee hin waraabnaa naqamtee si Musaa Murdaa maal keessatti hojjetama. Ani amma naannoo sana hin jiru kaa. Naagala yeroo bireekiidhaaf baatanii qabdu natti fakkaata. Jechuun bireekii kana gidduutti iskiriiptii dubbiftee amma kana dubbiftee chaatii fiilmii tokko hojjechuu dandeessa waan bareedaan ta'u kaa. Wantichi gaafa siin jedhu iddootti itti waraabamuuni ganaa jiraachuu iddoo ganaa filachuu hin dandeenya nuti. Garuu immoo namuma jajjabina qabuu fi aartii Oromoo si guddisuu hin danda'a jedhamee yaadamu. Isaaniin walitti qabnee hojjechuu barbaanne beektaa nuti. Ani amma kiriwuu ta'ee isin hojjechuu hin danda'u garuu waan biraa isin gargaaruu hin danda'a. Naagala waan biraa waan akkamiin nu gargaaruu dandeessa? Kaameraa fa'aa isin gargaaruu hin danda'a. Saawundii fa'aa isin gargaaruu hin danda'a. Okay akka seenaan ani ijoollee matu bilbila kennee. Ijoollee bilbila kennaa kennee. Isaantu isaaf bilbilii waan namas beekaa nama wajjin hin danda'an jedhameeta. Jechuun gaa fiilmiin tokko waan tinaatti hojjetamu sababii ta'ee fi olii maayinni kun jaste kiruu tokko gaafa fudhattee hojjettu waan ammatti amma akka diraamaa isteejii irratti tun taane waan bora hawaasatti gadi ba'u waan itti yaadame waan just bakka antinaa ta'e hojjetamuu qaba malee. Eeyyee anis kana irratti nan amanaa wantichi yaadumaa fi siif qabuu barbaade. Wantichi amma hojjetna osoo hin taane amma xinnoo kaaraakteroota sassaabnee kaaraakteroota sassaabnee isaan booddee ijoollee ergan walitti sassaabeen booda aayidiyaa isaa waan hunduma isaas itti himee isinis dubbisanii jechuudha. Nagama. Nagama garuu naaf waan naa mijatu maaliif beektaa? Naaf waan naa mijatu hojii barumsas natti baay'eedha. Ani kanaan filadhe booda yeroo muraasa ijoolleen qaban irratti yaa si mijatu argatee nama si mijatu immoo qabaachuu hin dandeessaa jedhu. Ijoolleen asiiti fagoodha kama bishooftuuf achi gidduutti akkamittiin bishooftuu achi gidduu kaa'anii akkamitti waan akkasii hojjetu ture. Eeyyee inni immoo garuu gaafa isin jedhu naannoo biyyaatii atis garuma Wallaggaa kana natti fakkaata. Amma fiilmiin kee Wallaggaa keessa manaamini sababii olii gaddeemee waraabamaa sababii jetteefi. Eeyyee. Maal jedha? Naan hojjedhaadha mucaan tokko moo beektaa? Ittaman taane nama hojjetu. Isaa si qaba taate? Maanni kun itti siigannu bilbila isatti naasuuf ta'an naan danda'amu. Qosh itti naa kennime itti atis biraan deemin waan isaasutti gabaadha. Share wajjin.
Itaasa ijaara ki. Maaltu si beekaa? Hello. Hello. Abit abit. Itaasa itti naasoftu? Garuu hojjechuuf qoy naannoo Wallaggaa deemtee Hello. Hello hello. Abit abit. Maayinni kun mucaan inni hojjeta garuu olsi quunnamsiisa rakkina hin qabu. Walii gaddeemee hojjechuun danda'an saayitii boqonnaa qaban natti fakkaata. Iddoo jechuun danda'a. Ani kanan barbaade ture beektaa? Innis sababii ati xinnoo waa hojii akkas akkasii keessaa harka qabduu fi beektaa ija jabinas guddaa qabda. Namootattis baatee dubbachuu hin dandeessaa. Saafnitu si barbaade ture malee ani nama baay'een jiru natti fakkaata. Wallaggaa keessaa nama beektu hin qabdooti. Wallaggaa keessaa naman beeku badaa naman beeku hin qabu garuu ijoolleen jiran achi. Okay. Ani kanan jedhu. Kiruu immoo isin ilaachuu hin dandeenya. Kiruu barbaadda yoo ta'e immoo kiruu isin ilaachuu hin dandeenya ijoolleen jiru as. Okay. Achiin ilaachuu hin dandeessus? Ijoolleen saayinsii sana baratanii jiru sababii ta'eef. Ati bilbila warra gurguddaa namni kana qaqqabda miti natti fakkaata. Bilbiloota ijoollee warra aartii keessatti gahee guddaa qaban qabda miti. Warra kan barbaade warra gara fiilmii jiran moo warra gara sirbaa jiran? Lakki sirbaa keessaa ammaaf illee kutaa sirbaa irra hin jirru. Fiilmii keessaa warra hojjetanii kumsaan naaf bilbilee ture akka fiilmichaatti haasofsiiseen ture beektaa kumsaattis. Kumsaanis wanticha ilaalee baay'ee jaallatee ture. Eenyu naa dhaamuu dandeessaa nama naa dhaamtu naan jedhaani. Waaqoo beekta natti fakkaata. Ijoollee warra amma koofiin maal jedhanii hojjetaa jiranii. Beeka. Ijoolletti hunda isaanii naa waame. Bukkeetti moosiinis akkas hojjechuu hin danda'a. Mucaanis waan akkasii keessa gashaa guddisaa naan jedhee naa laafee. Kumsaataa manaa moo? Eeyyee. Itti koyi kumsaataa mana bilbileen haasofsiisa. Iskiriipticha dubbiseeraan? Inni dubbiseera jaalladheera si bareedaadha naan jedhee. Itti koyi gaa kumsaa wajjin haasofna. Kumsaa fi wal argina kumsaa wajjin haasofna sitti masii bilbila rakkina hin qabu. Okay. Ati fedhii isaa qabda miti garuu? Silkii kan eenyu? Fedhii isaa qabda miti? Rakkina hin qabu inni maasii si gargaaruu hin danda'a garuu jedhi rakkina hin qabu. Atatumti jabaadha. Okay. Minillee akkuma biirootti sababii jirruu fi. Biiroo? Biiroo maani akka sababii jirruu fi. Maallaqis amma barbaachise hundumaa jira. Maallaqa bareedaanis sababii jirruu fi. Maallaqa. Maalni? Akka kaan osoo hin taane xinnoo maallaqumti amma nama ga'u jira jedhamee yaadama beektaa? Eenyuuti immoo lama dhiyaabbee fiilmii afaan Oromoof maal jetta? Yoo beektate Nasiiboo beektaa? Nasiiboo beektaa? Nasiiboo? Obbo Nasiiboo beektaa? Toreessaa warra Gimbii? Ani hin beeku obbo Nasiiboo. Kaampaanii mee qabu moo? Kaampaanii qabu. Kaampaanii guddaa tokko qabu beektaa? Kaampaanii burcuqqoo fa'a. Ispoonsara sii godhanii? Isaanii ispoonsara akkuma wanneetti ispoonsara nu ta'anii kaapitaalli isaaniis gara biliyoonaadha beektaa? Gaariidha rakkina hin qabu waanti birrii jannagamni ati mee waama sirka jiru hojjetu hawaasatti gadi baasuu yaadda. Waan harkeerummaa hojjetee ammayyuu gabbaasaan jira. Kunoo sumaan yoo bilee piraakisii gochaan jira. Maal? Sumaan piraakisii gochaan jira. Shakkiira wanta kana. Booni. Eenyudha? Haadha boosudha. Ani gaara si jedhu nama hundumaa piraakii gootee akkamitti piraakii hin taasisu jedhu wanti guddaas. Jechuun karaan namni sitti dhufeedha kan namni shamarra. Booni bakka akkamina piraakii si guutaa jettamoo hin taane. Jechuun hin taane. Nama namuka silaa namni godhaa ture seera hin jiraare. Harkaan laanne hin taane. Beektaa chaanaalii gobboo jirraa argataa. Okay. Yaada qabdi yoo jiraate ashii dabarfachuu dandeessa booni.
Yaadalleen qabu uummata ibsaan irraa badee jiru kanaaf itoo hin danda'e ibsaa dabarsee fi natti tola. Amma beektaa ibsaan hundi akkuma dhaabbata keenyaatti yaadaa jirra. Tun tuubboo bishaanii baatee tun bishaan dabarsee fi natti tola uummata kanaaf. Ati uummata kanaaf suma jira jechuudha. Utuun dhaamsa hunduma dabarsa dhaamsi faayidaa dhabeeraaf hin jedhemu. Ati ibsaama faanuu dabarsi kaasii gad. Ibsaama bishaan faan dabarsaaf yoo hin danda'e. Yoo dandeesse anaaf immoo sabskaayibarii faanaa dabarsi. Ayyee galatoom jabaa. Ayyee guddaa galatoomii bakka siin argasiif. Ayyee jabaa. Tole jabaadhu si jaallanna chaa. Nagaan ture. Egaa viidiyoon keenya kana fakkaata ture piraankii keenyatti akkasii baartan abdii guddaan qaba. Goonii namooti baay'een keessan beeku jechuudha. Namoota gurguddaa pirankii godha. Ani immoo maaf isa piraankiin godhate yaadeen ture. Seeramoo hin taane si jedhu nuti nuuf ibsa jechuudha. Garuu akka yaadetti pirankii godheera jechuudhaan yaada yookiin gaaffii qabdan hundumaa koomentii irratti naa barreessaa isin jira. Viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa jechuudha. Guys, pranki keenya irraa hoteela Giraandii keessatti hojjenne jechuudha. Giraandii Gimbii hoteela Giraandii ispoonsara nu taane isiniin hin jedhu ofii nageenyaa ispoonsara ofii taane jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaatu ture. Viidiyoo keenya akkasiin baartan abdii guddaan qaba. Viidiyoo biraan ammoo itti deemtu nagaan naaf tura. Isaan dura garuu tun nagaa namooti maatii kanaaf haaraa taatee nu jiraatan ammas subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalama. Bye.